Kama soti benya ve iya mana ko kesa wara fameti gera jeda anana mo wana tiguta mera nama tokkof ga nama kana wata era amen amen mana ko kesa wara famera jeda da onsun di kamera da onsun di kamera metta onsun di kamera jeda يولاچو ከዚህ ስትገባ ከዚህ ስትወጣ እግዚአብሔር በቤት ላይ አዲስ ነገር ይሰራል። يولاچو የሚወድቅ ነገር አለ፣ የሚነሳ ሰው የሚነሳ ነገር አለ፣ የሚነሳ ችግር አለ። አሜን 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 እላ ነብቸሽን ቡኬታው ሰም እስኑት ነብች ወድ መታንከስ ነከስ ገባጀ እጅሩሱ መካ አሜን ነብች ወድ መጋል አንምቤ አታስ ጅርታ Manake kesa wajiger. Amen. Esa tutanisi. Guji. Guji? Ambala wamena guji litara. Guji yom tuftan. Kala dema olle bunne. Hakas yesani? Eda mundas mulle dema olle. Dema tuftani? Waqayyo manake sunra wa kaser. Amen. Ma kasa. Mana ngarga betu manake qawai narga. Ishi juga. Ha? Tokkolla masadi manake kasadi akkasna no kenarga. Ishi. Ha? Amin bet waqayyo kasin jedhu wan bara dheeraa sirratti hojjetame ani diigeeraay. Amen. Maayette. Duga. Ha? Ugaa kamiti. Duga. Amin betu lafa dheeraa deemanii hojii hojjetanii narga. Duga. Waqayyo wa bara dheeraa sirratti hojjetame diigeera. Amen. Maal taatiyati? Dukufa dheeraa. Maal keessa dhukkuba? Sukar. Sukkaar. Maal argitee dhufte? TV fafayyinaa. TV fafayyinaa laaltee dhufte. Waaqayyo baantoo jireenya keerraa waa galagalcheera. Amma bilisoma barbaadda. Wanti sirratti dalagame martuu amma jikeera. Amma kan sirratti hojjetame cufti cabeera. Nailaani nagaa guddaaniif nagaa araara qabeessa sii ta'eera. Taaffasee beektaati. Eessatti? Anaayi. Eenyu maqaan kee? Taaffasee. Taaffasee. Atoo taaffasee. Wanni sirratti hojjetame wanni sirratti dalagame martinuu amma sa'atii kanaa jalqabee galagaleera. Naila maatii kee keessa fidala essi yookaan saadhaan kan ka'u eenyu? Sannaayiti. Ha? Sannaayiti. Sannaayiti maal keeti? Intala kiyya. Intala keeti. Eeyyee. Ati sannaayitiin yeroo baay'ee dhukkubaan irratti arga. Ha? Hin dhukkuban irratti arga seenne waaqayyo sababa keetii bilisa baaseera. Walqa'iinsi sukkaara kee beekama. Dhibba 565 ga'ee ture. Okay. 565. Amma 220 siif haa ta'u? Waggaa meeqa rakkate dhukkuba sukkaaraa kana? Waggaa 2. Normaaliin beekamu? Normaaliin? Dhibba 20 normaali. Kottu mee fiigi gara koo? Sanas qabaa? Sukkaarri kun amma wanti ol ka'ee jiru kun amma sa'aatii kana jalqabee hadee jiru. Ameen. Gadi hadee na ilaalu baabba. Maqaa caalu maqaa Yesuusin sukkaarri si keessa jiru kun amma gadi bu'ee. Ameen. Na dhaga'u jirta? Dhagaa. Dhageeffata. Ameen. Waaqayyo si keessaa buqqiseera. Ameen. Amma fiiddee dhattee ilaalamuu dandeessaa kililli tokko garana jira. Akka inni gadi bu'ee dhattee ilaalamtee dhufta. Akka inni noormaalii ta'een ilaalamta. Meerreen namni isaa wajjin dhufta. Fiigi qotti hin fiddees. Anillee sukkaara qaba. Meeqa kan kee moo? Kiyya 650 ta'e. Bakka amma lachuu isaanii na jaja sukkaarri lachuu isaanii amma gadi bu'eera.
Sinillee wanti sirratti hojjetame kun gadi bu'eera. Tiqabu isatti namicha isa kana. Maqaa caalu maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin jireenya kee irratti wanti ol ka'ee garmalee si dhukkubaa jiru kun amma bilisa si baaseera. Ameen. Bilisa si baaseera. Ameen. Sukkaara nana si ajajeera. Dafee amma iddoo isaatti deebi. Ameen. Bilisa si baaseera. Ameen. Bilisa si baaseera. Ameen. Dhibba ja'aaf meeqa? 56. Dhibba ja'aaf 56, dhibba ja'aaf 56, dhibba shanitti dhufeera. Dhibba afur, dhibba sadii, dhibba lama, dhibba tokko. Normaaliidha. Inni kunis normaaliidha. Kilinikii tokko godhana jira. Dhageessanii akka achitti ilaalamaa kottaa. Beenaa tu fiigaa. Waraqaa keessan ilaalamaa kottaa. Hallelujah! Namni amanu iyyee dubbisee amiina jedhu kaa. Mechira Yesuusidha. Yesuus yaatinaan. Namni amanu ganama kana cabsee ba'a. Beeyyaa cabsee ba'a jedhaata. Ana irratti waa ta'eera jedhaata. Mee ol kaa'ame jaarsi warra ammaa. Ol ka'a. Normaaliidha. Ha? Ilaala. Dhibba shanii ka'ee sukkaarri isaa amma normaalii ta'e. Ameen. Ameen jedhaafi. Ilaala akkuma ajajne akkuma lama kanatti normaalii ta'ee dhufe. Iyya ani normaaliidha jedha. Ta'a gadi. Ta'a Waaqayyo sin haa eebbisu.